kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'aan boboonturatti biraankii addaa wayii yaadee jira. Ishiin rafaa jirti. Bilisummaan mana hin jiranii. Biyyaan galadheen ishii irratti hojjedha. Kinooti carqeen koo as keessa irratti naqadheeni. Amma dhaqeen ribarraa ishii kaasa. Na wajjin tura. Har'a boontuu gujiidhuma ishii godha. Waan ishiin jettu ilaaladheeni. Gujiidhuma ishii godhadha. Dhaqeen boontuu. Ribarraa kaasee kootumee jedheenii na wajjin tura. Maal kanatti maal akaafte ganama maatees maal shaantan Biyyaan galadheen. biyyan gala biyya galuudhaaf na kaafte moo Iddoo raftutti chawusin jedhu dhedheen achitti si waa. suruma iddoo rafutti maal taate biyya deemte Hin barbaadas namni deema biyya. uffata situ na uffata na asitti naqattee uffata keessa fudhattee hin barbaaddu as taa'u Hin barbaade. maa inni rakkoon Nan gala biyya. Gannasii boqonnaadhaan nan gala biyya. ganna boqonnaa yoo ta'e asitti hin boqottuure boqonnaa maaltu si dhoowwe hojii sitti baay'ate moo boqonnaa isaa ituma ta'eeyyuu utuma biyya galteeyyuu bilisummaan hin jiru anaaf situ mana keessa jira akkamitti ana qubaa kun agattee deemte Isaan mana jiraachuu hawaatan kaatee mana keessa jirta. qubaata ani mana keessa hin jiraadhe qubaata lalii kun dhiistee deemta Maal koo qaba? kanaaf na kaaftee ribarra mucaa ganamaan namni ciree qopheessiti nama kaasa yookiin shaayii danfisee buna danfisee nama kaasee fayyadamneetu sana boodallee yoo karoora biyya galuu qabaatte biyyan galatte malee uffata kee naqattee uffata kee keewwatte suruma uffata diresi keewwatteerta si gaggeessa shi bilisummaan hin jiru Nan gala qaba. qubaa xalalli asi gasidhiisaa nama Maal koo qaba? maal rakkoo qabaan immoo isaa ajaa'ibaati amma ganamaan nan ka'a jettee uffata kee naqattee Jawwa qaba isma. maal ta'uu maali ta'uu sakam Sabii innaa bilisummaan jiru naanni si gaggeessu naanni konkolaataa si yaabbachiisu maaliif hin dubbatin nan gala jettee har'a anama ka'ee dhiisitanii mannaara si buusee konkolaataa si nan gala qaba. qobaa immoo maaf akka si dhiisaree ani Maal galu? qoraa nama qobaa nama raadhe maa akkamittiin gasi dhiisaa Amma beekamu. chaa'u amma chaa'u naa jechuudha firbarra na kaatte maa achitti maanatti nimin iddoon cisutti maanatti nimin amma asitti na waamsa Asitti wayyadhee ni kaasa. Achitti maal gochuun ribarraa si kaasa? Amma tokkuma maannire amma ribarraa na kaaftee waan gaarii maallatti miti nan deemaa chaa'uu naan jette maa deemta sababni ati deemtu maal sababa Naan isaanitti taane miti bakkaas. naan taane manni kuttoo tasuma siin taane maal taate Ima nan gala biyya. Biyya galtootee na dhoowwitamu. sin dhoowsi dhoowume sin dhoowwu garuu tokkoffaa maal taate ila hojii sitti baay'ate moo nyaata dhugaatii dhabde moo daara dhabde moo nama sitti dubbatetu jira moo bilisummaa sitti dubbate moo anas sitti dubbate moo yookiin immoo nurra darbee moo nama biraatu sitti dubbate moo ila halkan nagaa waliin bulle miti anumaaf si mana kana keessa kan bulle nagaa waliin bulle halkanidha nan deemaa osoo naan jette nan deemaa osoo naan jette amma ganama kana tokkoffaa ciree keenyaan ciree ketuma nyaatin usmaanis hin nyaatin nagaatti jetta chawusiin jechuu achitti chawusiin hin jedhu achitti immaa chawuu naan hin jedhin iddoo ribaatti maal rakkoo qaba otoo dhuma qursiin nyaanni deemtaa qursiin nyaatu Nyaadhu. baqa uffata kee immoo naqatte surumsaa qopheeffatte alattis baafatte suruma hin ta'u waan intaa isi gaafa mallikiidhaan na qabdeeyyu mana kanaan bahin tokkoffaa bilisummaa naa dhufu ila bilisummaa Bilisummaa maal fuudha? si gaggeessa ka maal fuuta yaada qobaa akkamitti gassi dhiisa amma akkamitti qobaa gassi dhiisa
nan gala yoo jette bilisummaan haa galu bilisummaan boru yookiin iftaan yeroo galee si haa gaggeessu. Hin bulu. Garuu har'uma bultuu har'ammoo giddii bulta fa'a. Hin bulu. Na gaddisiifta. Ooy anan malee hin cannaqe. Ila tokkoffaa ka'eeti kursi qopheessitee Hin qopheessu. Hin qopheessu. hin qopheessitus hin qopheessines deemu karoorfatte baqa. Kursi hanuu nan qopheessa yookiin kursi nyaadhutiiti nama si gaggeessuun barbaada malee yoo Nyaadhu kursii dhumas. kursi nyaattu kursi rakkoo qabu nyaatin garuu nama si gaggeessuun si Ani gara kophaa. qobaa akkamitti gasi dhiisaati yoo galte maali as keessa maalitti magaalaa isa kana beektu barbaada mucaa likkuma jirtaa Lakkuma jiree. ganamaan waa si lakkafe moo Nama laatee. Yesus Kiristoos ati ganama yeroo hundumaa ganamaan kaatee mataa na dhukkubsita jechuudha. Mataa maatii si dhukkubsa. Ganamaan kaatee Mataa si naaka dhukkubsa mataa. maana dhukkubsine ree amma humtuu mana jiru anaaf malee humtuu mana jiru amma ganamaan kaatee nan deema karaa eessa beektaa deemtaati Keessumaa nan beeka. daa'ima baraate muci namni tokko amma shaanxasa kana sirkaa butee duriyyeen tokko asitti si kabaltee yoo rigitti asiin daandii si baasa jedhanii rigitti si fudhan deeman maaliin godha. Maana fuudhanii deemu nama laatee waan hin naasan. Nama sitti dubbatetu jira kaleessa charchii innaa deemtu biyya deemi nama siin jedhetu jira nama si gorsetu jira Amma mina dhiisa nan deema. nadhiisii miti nama si gorsa jira deemi taa'eeniiti nama siin jedhetu jira maal rakkatteetu amma maal rakkatteetu asittiin baradhaa sin taa'aa jetteeti miti kan dhufte amma immoo maal rakkatteetu otoo ji'a lamayyuu hin guunne nan deema jettee kaata. Mootiin ganama mataan azoortuuf mooni karoorri na sababni nuti ati deemtuuf maaltu sitti hir'ate isa kana mee kana jedhi ka bilisummaan isaa dhufu amma immoo ati deemtee amma ta'uu inni hin jiraanne iyyuu ani isa duubayyuu si geggeessee dubbiidhaan guluyyuu itti maddu isaattis aanattis nan deemaa miti min deemtu too wanti fedhe dhufe hin deemtu aagaluu bilisummaan gaafa sana si haa gaggeessu surumaa biyyaanuu si haa gahu. Anam maraadhe nama karaa isa kana keessatti dhuguma deemi jedhee tan gasi dhiisa anam maaliif ganama mataan dhukkubsitaati yeroo waan tokkitti qorsiin hojjanne waan tokko illee nan deemaa Hin hojjedhu kursii. hin hojjetin ka ka'e ifaan ka'e hojjetadhu naan hin jettu. Inni ammas hojjetadhu kaayuu si dhufu. Ati yeroo hundumaa mataan dhukkubsi malee waan Maaltu mataa si dhukkubsa? maaf mataan dhukkubsi ganamaan nan deema jette makiinaa isa kamiin deemtatu ta'e sa'aatii kana. Makiinaan guute. Akkati yaaddutti makiinaan guute makiina sa'aatii tokkotti guute akkati akkana yaadutti immoo makiina nama hin jiru. Anamma booneen jechuudha nama booneen dhuguman deebisiin jedhee makiinaan guute dhuguman deebisiin jedhee asii gagge karra kana si baasa. Ati jechuu dhiisi faana. Hin deemtu karra sitti qollofa malee hin deemtu karra sitti qollofa malee hin deemtu kenni natti shaanxaa. Laali biraankii si godhe. Piraanki amma piraanki na gochuudhaaf ganamaan kaatee akkanatti na qaarsitaa ganamaan kaatee sammuu na dhukkubsitaa. Piraanki isa kana eessaa yaaddatte shaanxa uffata naqattee uffata keewwattee nan deemaa amma piraankiidhaaf akkatti mataa na zoorsaa ganamaan kaatee namni qursii qopheessee qursii fidee iddoo kana kaa'ee shaayii namaa danfisee buna namaa danfisee ganamaan ka'ee namaan jedha ati immoo ganamaan isa sammuu nama dhukkubsuu yaadda. Amma yeroo kana bilisummaan mana jiru dhugaan se'an akkamittiin qophaa si gaggeessa jedhee. Hundaafuu laayikii godhaaf ka'ee cufi kaameera iddoo jiru maatti hin beekaa. Ajaa'iba dhugaa waaqa. Mee kaameeraa eessa keessa?